Jawar Mohammed dabalatee hoogganoonni paartii mormituu koongirensii federaalawaa Oromoo fi namoonni isaan waliin himatamanii mana amala sirreessaa Qaallitti jiran akka bahan itti himamu abukaatoon isaanii himan. Gama kaaniin paartiin Baaldarras dura taa'an dhaabichaa Iskandar Naggaa dabalatee qondaaltonni kaan hiikamuu isaanii paartichi himeera. Abukaatoon obbo Jawar Fayi obbo Tuulii Baayisaa maaltu akka jedhame BBC'tti himaniiru. Aangawooti mootummaa akka isaan bahanii galgala kana gara eegalatti deemanitti manii turanii haa ta'u malee galgala kana bahanii bakki bulan bakki deeman waan mijannee fi arraba hunda dandeessu jedhaniitiin baana jechuudha ammayyuu achuma jiran achuma bulan. Maatiin isaanii quba qabu kana dhaga'anii ture? Maatiitu nutti meenus maatiin mataa dhagee. Namoonni bahanii namoota 24 Jawar Mohammed fa'aa jala himataman hunda isaaniidha moo namoonni adda bahanii jiru? Akka dhageenyetti hunduma isaaniitti namni galmee sanarra jiru hundiyyuu akka baratanii jedhame garuu xalaa sana hin argine maatii dhumatti nutti malee wanti ijaan argine jiru garuu namni galmee sanarra jiru hundiyyuu habaani kan jedhan dhageenye. Tarii himanni isaanii kun maalirra ga'ee ture? Akka seeraatti jarri kun bahuudhaaf maal ta'uu qaba? Murtoon darbeeru jira? Lakki murtiin darbeen jiru akka seeraatti lagan ta'u mootummaan himatamu irratti dhiyeesse addaan kutuudhaaf aangoo qaba. Abbaan alangaa silaa kana bulchuu wajjin dubbatee himata kanatti fufuurraa yoo naaf kutee faayidaan biyyaatiin uummataafis mootummaafis irra caalaa faayidaa jedhee deemata addaan kutuu danda'a. Himati kan addaan jedhummaa abbaan alangaa xalaa mana murtiitti barreessee mana murtii beeksisee manni murtii ammoo namoota to'annoo jala jiran manni hidhaa akka gallakkisu xalaa barreessuu qaba ture silaatee akka adeemsaatti garuu kana keessa waan darbame natti fakkaatu. Adeemsa kana keessa darbu baatus ammoo mootummaan agadhiifaman jedheera jechuu dhageenyigaa. Kanaafiyyuu tarii boru ganama bahuu danda'u tilmaama jedhutu jira jechuudha. Hin beeknu dhugaa silaatee bahanii sadaquu namoonni kun nama dhaluma jettee laatee gallakkiftuuti namoota siyaasa kana keessatti olaanaa kan qaban namoota deeggartoota miliyoonota meeqaan qaban namoota akkasumas immoo namni isaan irraa jibbiinsa mormii qaban ni jiraatu. Kanaaf namoota selebriitii ta'an callumattee diida keessatti gallakkisteen eegumsa gochuuf hin barbaachisaadha. Kun hin ta'in ibsanna balaa biraa dhufuu danda'a jechuudha. Intalli obbo Baqqalaa Garbaa Boontuu Baqqalaa namootni Jawar Mohammed jalatti himataman hiikamuu jedhamuu isaanii abbaa isheerraa akka dhageesse BBC'tti himteetti. Abbaan koo bilbilee ture. Bilbilee ni hiikamtu jedhanii nutti himaniiru waraqaan mallatteeffamee gara na ergameera jedhanii nutti himatu jedhe sa'a tokko akkas fuuldura. Ammarraa sa'a tokko dura jechuudha. Okay, har'a inni bahuuree immoo yoomitti siiniin jedhe? Hin beekamne amma akka keessaa dhagaa jirutti ammoo atakaaroo tokko uummata nageenyaa fi isaan gidduu akka jiru dhagaa jirra. Eegdotaa fi makamtoonni galmee isaanii irra jiran kan biraanii amma hin ba'anii isin ba'aa jennaan isaan ammoo eegdota Jawaarfaan eegdota keenyaa fi warra biroo dhiisnee kamiin kophaa baanaa isa jedhurra falmiin akka jiru keessaan dhagaa jirra. Kan biraa yeroo isaan bahanii eegumsi isaaniif ramadameeru qophiin taasifameeru akka hin jirres nan dhaga'e. Isin kana dura odeeffannoo qabdu ture tarii simachuudhaaf? Odeeffannoo sadarkaadhuma oduutti waan deemaa ture qabna malee guyyaa isaa fi qabatamaadhaan waan murtaa'e hin beeknu. Qophiin goones hin jiru. Mana mootummaa kana namoonni beekaa. Gaafa isaan hiikamanii mana galan amannanii agarsiisu garuu waan jiru hordofaama jirra malee kana jennee gochuu hin dandeenyu. Goones hin qabnu nuyi. Gama kaaniin paartiin Baaldarras dura taa'aa dhaabichaa Iskandar Naggaa dabalatee qondaaltonni kaan hiikamuu isaanii ibseera. Namoota hiikaman keessaa Sintaayyoo Chakkool dubbisneera. Qilintoo irraa fi obbo Iskandar baanee karaarra jirra. Naannoo sa'aatii 12 walakkaatti mi'a keenya qabannee baane. Wanti nuti beeknu hin turre amma gara bataskaanaa deemaa jirra. Kan hiikamne humna waaqayyootiin dhugaatu injifate. Qabsoo fi mimmaan hawaasaatu injifate. Gaaffiin hawaasaa amma deebi'utti qabsoon keenya itti fufa. Sobaan himatamneetu kanas dhufne. Eኛም የምናውቀው ነገር የለም.
Qaamoleen nageenyaa Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa adamsanii hidhuu itti fufuu godaantotni biyyattii keessa jiraatan BBC'tti himan. Jaarmiyaaleen mirga namoomaaf falman godaantota biyyattii dararuu akka dhiistuu gaafataa turan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen koree qondaaltota mootummaa olaanoo abbootii amantaa fi qooda fudhattoota biroo of keessaa qabu gara Saawud Arabiyaatti erguuf qophii xumuruu ibseera. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaaman jireenya fooyyee barbaacha Saawud Arabiyaa seenan mana hidhaa biyyattii garaa keessatti dararamaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiraatan kanneen adamoo qaamolee nageenyaa biyyattii jalaa miliqan ammas adamfamanii hidhamaa jiraachuu dubbatu. Saawud Arabiyaan garuu gama isheetiin namoota seeraan ala biyyattii seenan to'achuu ibsaa turte. Dargaggoon Arsiirraa jiruu fooyyee barbaacha Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa qaqqabe amma akka qurupheettan birrataa jiraadhaa jedhe haala keessa jiru wayita ibsu. Akkuma gartee ka qurupheen hura keessatti jeedalloo waraabessallee dheessatu mana gartee jiraattutti jiraachaa jira. Olii gadi mataa qaqqabannee tumaan jiraachaa jirra. Yoo iddoo tokkotti nu adamsan iddoo tokkotti baqata nuti warra ala jirurraa deebi'ee immoo warra mana hidhaa keessa jiru gizee qorraa kana keessatti qorri hammaatadha. Uffanni isaan achi keessa uffatan uffanni alaa seenuu hin danda'u feestaala uffatanii feestaala biyya keenyatti gartee kan wayyin maranii tilingatan isaan immoo uffatanii kanaaf haalli achi keessa jiru haala hammaatadha. Qaamolee nageenyaa jalaa miliquuf jecha bakkaa bakkatti godaanam. Dargaggoon kun mana hidhaa lammiileen Itoophiyaa naannoo magaalaa Riyaad keessatti hidhamaniiru jedhu tarreessuun haalli qabiinsa isaanii hedduu yaaddessaa ta'uu hime. Amma duraan biyya kana keessatti dubartii amma hin qaban kabajaa qabdu dubartiin amma biyya kanatti amma kabajaa yeroo kanaaf kabajaa hin qabdu daa'imma wajji fuudhaa jiranii lammata gartee daa'imma wajji fuudhanii hatta nama daa'imaa fi ilmi adda baasanii tiniin ka gargaratti hidhaa jiranii achi keessa jiru dhiibamaan mana yaalaa argataa hin jiru. Hatta reeffi namaa guyyaa lama guyyaa sadii yookaan torbee fa'aa ga'e achii baya. Qaamoleen nageenyaa biyyattii waggaa lamaan asitti haala adda ta'een lammiilee Itoophiyaa adamsanii hidhuu irratti akka qiyyaafatanis dubbate. To'annoon qaamolee nageenyaa kun namoota eeyyama biyyattii keessa jiraachuu qabaniifillee yaaddoo ta'uu himeera. Lammiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiraatu kan biraan qaamoleen nageenyaa biyyattii mana isaa cabsanii seenuudhaan nama tokko biraa qabuudha dubbata. Qaamoleen nageenyaa mana koo cabsanii seenanii turan. Mucaan biraa ture tokko mana kootii qabanii bahan. Maatiin koo haati warraa fi ijoolleen koo eeyyama iddoo jireenyaa waan qabaniif hafan. Hiriyoota keenya hedduu dubartoota erga da'anii guyyaa 10 fi 15 hin caalle qabamantu jiru. Haalli ture rakkisaadha. Kaleessa bakka Bohaadee jedhamutti konkolaataa hedduun mandara marsuun dhaga'e. Dargaggoon nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin eeramne barbaadu kun mootummaan Itoophiyaa lammiilee biyyattii keessatti dararaman gara biyyaatti akka deebisu gaafateera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa toora miidiyaa hawaasaa isaa irratti lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii garaa keessa jiraachuu akka quba qabu eeruudhaan koreen qondaaltota mootummaa olaanoo abbootii amantaa fi qooda fudhattoota biroo of keessatti qabu garasitti erguudhaaf qophii xumuruu ibseera. Amma yoonaattis mootummaan Itoophiyaa lammiilee 40,000 ol gara biyyaatti deebisuu ibseera. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa mana hidhaa Alshumeesii fi kaan keessatti yeroo dheeraadhaaf hidhamanii jiran rakkoolee fayyaa hamaadhaaf saaxilamuu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaaf jennee isiniif dhiyeessinu asumarratti xumurreeti kan jiru. Ammas irra deebiitiin hordoftoota amantaa kiristaanaa mara ayyaanicha kabajaa jirtaniin baga guyyaa ayyaana qillee yookaan yaadannoo dhaloota gooftaa Yesuusiin isin ga'e isinitiin jenna. Odeeffannoo dabalataa biraa yoo barbaadan marsariitii BBC Afaan Oromoo daawwachuu ni dandeessu. Sagantaa keenya raadiyoo galgala sa'aatii wal fakkaataa irratti jechuudha wiixataa jalqabee isin biraatiin ni ga'a. Torban gaarii qabaadha. Saganticha kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture. Hirphaa Gammachuu qopheessuun waliin turtii taasiseera. Torban gaarii.